Oromiyaan biyya malee Oromiyaan kanaaf Oromiyaan biyya walumaa mataa ishee dandeessee alaabaa mataa ishee qabdu kanaaf Itoophiyaatti Oromoo walitti araarsuuf namni jaarsummaan irratti deebi'u hundumtuu kanaaf odeeffannoo qaba. Gurra itti isa dhageenyuu fi beekamtii isaa qabaatan beekamtii isaa qaban amma bakka kanatti argamtanii dhiyeessanii galatooma nama mana safirra jirtan maaliif namni mana safifaa dalagaallee jiraatu hamileen qabu maaliif namni dalagaa qaba waan ta'eef isin bakka kanatti fageenya irraa dhuftanii baratanii jirtan hundi keessanii galatooma. Wanti an ammoo warra dhimmi Oromoo biyya kana keessatti isaan ilaallatu inni barbaadu yeroo bakka kanatti agartan kun rakkoo garaagaraa isaan qaban sun hordoftanii jala buutanii waan isaan barbaadan maaliif qeerroon Oromoo wanni inni barbaadu yoo xalayaa ta'e karaa koominitii yoo dhaabarraa xalayaa ta'e karaa hundaaniyyuu bakka inni jirutti iyyuu gahuu ni danda'u qaba. Imeeliidhaan karaa hundaan karaa misee biyya kana biyya wannaan bultuu miti biyya internationalidha. So ijoollee kanaa fi waraqaan karaa poostaa isaanii qaqqabuu danda'u. Anis mootummaa ce'umsaa ABO'n labsameeru nan deeggaraa sababiinsaa mootummaan ammaa biyya Oromiyaa bulchaatii irra jirus ta'e Itoophiyaa bulchaatii irra jiru hin jiru. Sababiin isaa mootummaan amma jiru hin jedhu shiftaadha malee mootummaa miti. Kanaafiyyuu sirni bulchiinsa isaa fulbaana 30 booddee xumurameetiin jira. Amma kan jiru Oromoon ofii isaatiif of gumeessee mootummaa ce'umsaa ABO'n labsee fiixaan baafatee gurmaa'uu qaban jedha. Oromiyaan ni bilisoomti. Akkas alaabaa ishees handhuura Oromiyaa gubbaarra akkasiin ni mirmirsiti.